Luki sagaltama. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manni kuni shaashamanni ganda duwwaa tokkooti. Madda walaa bombira jechuudha. Kuno masginni minaaraa lamaa ka argitan kuni masjida Abubakriiti, ispaaltii gubbaadha. Manni mana kana duubaan achi gara galeeru ispaaltii ilaala. Kun ammoo ispaaltiidhaan dudda walitti deema. Karaan hin tuqu dhibbarraa dhibbatti. Qe'een qe'ee nama nagayaati, nama kennaati. Akkuma argitan kana jira. Buna illee qaba, bishaan illee qaba. Ifa namarraa harkifataniirani. Galfachuun hin danda'ama. Qe'een akka ajaa'ibaatti bareeddi. Kunooti qe'ee nama guddaa godhanii. Waa maraafuu akka toltutti ijaaramee jira. Kun abbaan illee isaanuma. Kun kushiinaadha. Yookaan mana haaraati, kun mana looniiti. Kana kun obbolokkeettiin sadde irra godhanii akka ajaa'ibaa kana midheessuu irra jiranii. Maashaallah, ispaaltii marra jechuudha. Manni kun masgiinni minaaraa argitan kun ispaaltii gubbaadha. Manni fuulaan achi garagaleeru ispaaltii fuula deebi'eera kun itti walitti garagale jechuudha. Shaashamanni duwwaa tokko madda walaa bombira jechuudha. Masgiida Abubakar jedhama. Tun giriin eeriyaadha. Iddoo taa'anii namatti toltu. Kaartaan qabu. Kaartaa walitti aana jechuu kiyyaa fi ispaaltii dhalleedha. Waan kaartaa booyaniif illee guddaan qabu. Manni kutaa hedduu qaba. Osoo viidiyoon hin dheeratin gatiin miliyoona 2,200 naan jechuu irra jiranii. Lamaanima gurgurama jedhee yaadaan inshaallah. Kasanii booda itti dhiyaatanii akka viidiyoon hin dheerannee fi akkana jira. Manni maashaallaadha. Eentu jira mana keessa? Hayya beeroo. Kun saalooniidha. Asiin kutaa ciisaatitu jira. Hin beetti osoo na beetti. Kunillee akkana jira. Kunuu kutaa guddaadha. Akka malee dheerata keessi achi. Hin dukkanaaya. Sadii dhiisa. Kana afuri. As keessaa illee kutaa lamatu jiraami. Kun as dhiisa kalaas viidiyoo akka dheeranne. Kun kutaa lama, kutaa sadii, kutaa afur, kutaa shan mojaa walii galatti. Waan akkasiisantu jira. Manni fincaanii asiin himi. Kun manni dhiqannaatiin manni shaaworii asiin kun illee kun ispaaltiin hin mul'ata kalaas asiin. Kun masgiidni kun illee kun argaattanii kun ispaaltii gubbaadha. Manni gaggara galeeru kun qorqoorroo adiin kun ispaaltiidha bizzabti. Akka argitan kana irrattidha. Maashaallaadha. Kallattiin hundinuu iyyuu ka qajeele. Hundi isaatu ka qajeele. Idaa tokko nama hin gaafatu. Maashaallah tabaarakallaadha. Itti dhiyaadha.